Hatimiti kutaa shanaffaa yooyaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo warreen sagalee koo bakka jirtanitti dhagaa jirtaniif nageenyiif jaalalli rabbii siniif haa baay'atu kan hin jedhu han eebbisaadha. Egaa guyyaa irraa kanattis leenjii bareedaa wajjin ilaalla. Leenjii keenyaa wajjin turtii gaarii. Hatimiti kutaa shanaffaa guyyaa har'aa kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa leenjii keenya guyyaa har'aa wajjin yeroo gaarii akka dabarsitan shakkii tokko hin qabu. Egaa guyyaa tokko namoota hojjettoota kaampaanii tokko keessa hojjetantu yeroo baay'ee wanta isaan dhiphisu, wanta qofaatti gunguman, wanta qofaatti walitti haasa'an, wanta mana isaanii galanii dudubbatan guyyaa har'aa immoo jechaadha. Bakkuma hojii isaanii, bakkuma kaampaaniin jiru, bakkuma yeroo isaanii itti guban sanatti walirraa fuudhanii haasaa jalqaban. Kaampaaniin keenya kun nuuf hin taane, kaampaaniin keenya kun waggoota 20, waggoota 10, waggoota 15, waggoota 8, waggoota 3 hojjenneerraa garuu kaampaanii kanarraa jijjiiramuu hin dandeenye, kaampaanii kanarratti milkaa'uu hin dandeenye, kaampaanii kanarratti jireenya keenya jijjiiruu hin dandeenye, kaampaanii kanarratti jireenya fooyya'aa jiraachuu hin dandeenye jechuudhaan walii isaaniitti gungummii eegalan. Gaafa kanaa hoogganaan kaampaanii sanaa yookaan abbaan qabeenyaa kaampaanii sanaa utuu isaan hin argin jecha isaanii kana dhaggeeffataa ture. Maal akka isaan jechaa jiran, maal akka isaan dubbataa jiranii abbaan kaampaanii yookaan abbaan dhaabbata kanaa isaan dhaga'aa ture jechaadha. Gaafa kanaa abbaan kaampaanii kanaa jecha isaanii kana utuu isaan ittiin dubbatiin akka fooyyessuuf, akka milkeessuuf danda'u sammuu isaa keessatti haasaa jalqabe. Egaa yeroon hin teessu hin ga'e, isaanis yeroo isaanii xumuranii yeroo boqonnaa isaaniif alatti ba'anii beeksisa akkas jedhu argan. Yeroo ammaarraa kaasee jireenya keessan kan qabaa ture, akka isin hin milkoone kan isin quucersaa ture, addunyaa kanarraa boqotee jira. Kanaafiyyuu hundi keessan guyyaa boorii sa'aatii 4 irratti argamtanii sirna awwaalchaa isaa seeraan akka geggeessitan kabaja guddaatiin hirmaadhaa kan jedhu beeksisa kan argan. Hundi isaanii walitti hidhanii akkam namatti tolaa, kan jireenya keenya qabe, kan guddina keenya qabe, kan milkaa'ina keenya qabe, kan ammaa arguu qabnaadhaan hanga lafti dhiitee bariituutti wal harkaa fuudhanii nama naannoo isaaniitti jiru, ollaa isaaniitti, maatii isaaniitti galanii guyyaa boorii reenfa isa gannu qabe, milkaa'ina keenya, guddina keenya, jijjiirama keenya isa gannu quucersee jiru arguudhaaf jirraa. Kanaafuu nu gammadaa jechuudhaan hanga lafti dhiitee bariitutti gammachuu guddaatiin dabarsanii sa'aatiin 4 yeroo ga'u, silaa yeroon teessee nama eegdu, sa'aatiin 4 gaafa ga'u sirna awwaalchaa isa milkaa'ina isaanii, jijjiirama isaanii qabee jiru kana tokko tokkoon wal seenanii reenfa yookaan immoo isa jireenyaaf milkaa'ina isaanii quucerse kana ilaaluudhaaf hundi isaaniiyyuu affeeraman. Gaafa kana inni tokko galee ilaalee gaafa boo waynee lakkaa kan jireenya koo qabeessa kana dhaaba. Inni kan biraas arguudhaaf ariifatee
gaafa argee dhufu isa kanadha kan jireenya koo qabeedha. Waggaa 20 hojjedhee elaa akkan hin guddanne kan godhe isa kana. Waggaa 15 hojjedhee jireenya koo kan qabe isa kana. Lakkaasa kana qabee hedhaa bo'u. Inni kaan immoo arguudhaaf baay'ee ariifata. Wanta sin ajaa'ibu keessaa wanti jireenya isaanii qabee ture yookaan reenfa isaan arguudhaaf saanduqa reenfaa sana gaafa gad deebisanii ilaalan Daawitii yookaan mastaayitii keessa ture. Daawitii yookaan mastaayitiin maal agarsiisa? Nuun agarsiisa. Namni tokko ganama gaafa ribarraa kee fuula isaa bakka garaagaraa deemuudhaaf ka'u namni Daawitii yookaan mastaayitii hin qabne hin jiru. Achi keessatti of ilaalee ba'a. Namni jireenya isaanii qabee ture yookaan wanti akka isaan hin milkooneef hin jijjiiramneef milkaa'ina isaanii qabee ture isaanuma mataa isaaniidha. Eenyudha? Isaanumadha jechaadha. Akka hin guddanneef, akka hin jijjiiramneef, akka hin milkoofneef kan jireenya koo qabee ture ana mataa koodha jechaadha. Gaafa reenfaa isaa arganii gaafa dhaqanii keessatti of ilaalanii akka jireenya isaanii qabaa turan, akka jireenya isaanii hidhanii kaa'aa turan achi keessatti of ilaalaa, of saalfachaa, of qaana'aa deeman. Meeqan keenyatu jireenya keenyatu jijjiiruu danda'u, jireenya keenya milkeessuutu danda'u, jireenya keenya bakka guddaa geessisuutu danda'u. Meeqan keenyatu utuu yeroo qabnu qoosaa jirra. Abaluu jireenya koo qabee, abbaa kooti jireenya koo qabee, harmee kooti jireenya koo qabee, hiriyyaa koo jireenya koo qabee, obboleessa koo jireenya koo qabee, jaalallee koo jireenya koo qabee, ollaa koo jireenya koo qabee, natti toshamee, natti mooramee, ganda qaaluu natti raqamee, ganda shooxaanaa natti raqamee, natti qaraamee, natti daggamamee. Jechoota meeqa naannessinee kan dubbataa jirru meeqan keenyadha. Dachee kanarratti kan nuti kan dhufneef milkaa'inaaf, jijjiiramaaf, guddinaafidha. Eenyuyyuu carraa keenya qabuu hin danda'u. Eenyuyyuu taanaan jireenya keenya irratti aangoo hin qabu. Jireenya keenya irratti aangoo kan qabu uumaa keenyaaf nuuf nu qofaadha. Qulfiin yookaan furtuun jireenya keenya harka keenya irra jira. Harka keenya irratti milkaa'ina keenya baanne, harka keenya irratti guddina keenya, jijjiirama keenya baanne ganda labuu hin qabnu. Haasaan taaniin, wanta hin taaniin utuu yeroo qabnu teenyee abaluun akkas godhe, abaluun faa akkas godhanii sooroman, abaluun faa akkas godhanii milkaa'an, abaluun faa akkas godhanii jijjiiraman, abaluun faa haala kanaan geddiraman jennee yaadota garaagaraa kan namnis rabbis hin jaallanne meeqan keenya taasaa oola. Furtuun jireenya keenya harka keenyatti baanne dhakaa meeqa kan galagashaa oollu meeqa keenya jira. Namni tokko tokkummaa wanta si ajaa'ibu keessa wanta san milkeessine, wanta san guddisne, wanta san hin jijjiirre akka isa quraana rabbii irratti caafame yookaan macaafa qulqulluu keessatti jireenyi isaa caafame, akka isa jireenyi isaa caafame isaaf kennametti, akka isa gaafa inni dhalatee kaasee jireenyi isaa harka isaa keessa jirutti wantuma kaleessa barame sana jiraata afuu kan barbaadu baay'een jira. Yoo owwaanni dhakaa falaxu irraa bareedatee, yoo yeroo inni dhakaa falaxu namoonni hedduu sajajaniiru ta'e, yoo yeroo inni dhakaa falaxu namoonni hedduu isa hawwu yoo ta'e, bakka jireenyi koo dhakaa falaxuudha jedhee dhaabata. Garuu jireenyi isaa tarii dhakaa falaxuu miti. Xiyyaara konkolaachisuu ta'uu danda'a. Xiyyaara balaliisisuu ta'uu danda'a. Gaafa hiriyyaan isaa inni tokko biraa xiyyaara balaliisu
inni dhakaa falatu sun immoo maal jedha? Habalittii gana beekamanii bara kutaa akkas ol duukaarra barannu bara hollaa keenya ture. Maali beeka abbaan isaa moortuu wayii haati isaa budaadha. Haati isaa xonqaayiidha. Abbaan isaa mana qaaluurra naannee carraa koo dabarfate baali beeka narraa qormaata taa ture. Wanta si ajaa'ibu keessaa immoo mucichi waa tokko laa barnoota hin danda'u. Amma garuu argite ilaa PhD ilaa doktiriitii Ameerikaa keessa naannee amma miseensa paarlaamaa ta'eera. Maali paartii uummatee dorgomaa jira miti? Atoo sirtare mana caatii, mana sigaaraa, mana raqee. Atoo meesirta dhakaan falaxaa jira. Boolla mana fincaaniin namaaf qotaa jira. Maaliif akkas taatiri carraa koo dabarfate baluuti? Kanaafin akkas ta'e. Yaada akkasii baattee deemaa jirta taanaan na amani yoomiyyuu taanaan bakka kamiyyuu ga'uu hin dandeessu. Eeyyeen nan danda'a jedhe. Ani barnoota kutaa tokko kaasee hanga 10tti tokkiffaa ba'aan dhufe. Kutaa 10 gaafan ga'u garuu maatirikiin na qabe si'a 10 kufe. Si'a 100 kufii ka'e. Namoonni addunyaa kanarratti si'a hedduu kufanii ka'aniiru warreen milkaa'an. Eenyu faachuu dandeessa? Toomaas Edison faa, Albert Einstein faa, Abrahaam Lincoln faa, Mahatmaa Gandhi faa, Niiseen Mandeellaa faa, Jeneraal Taaddasaa Birruu faa, Abdiisaa Agaa faa. Siif kufaatiin waaqarraa siif dhufe miti. Yookaan akka bookkaa sitti roobe miti. Namni tokko gaafa tabba yaabuuf yookaan tulluu yaabuuf ka'u suufiitiin uffata cidhaaf qophaa'e uffatee tabba yaabuu hin danda'a. Lakki uffata ittiin tulluu yaaban mudhii isaatti kan hidhatu, harka isaan kan qabatu, luka isaan kan qabatu, kan tulluuf mijataa ta'e erga qopheeffatee booda tulluu yaaba. Kanaafiyyuu jireenya kee keessatti yeroo kamittiyyuu eessattiyyuu taanaan qophaa'ate. Kufanii ka'uun sirratti hin jalqabne yookaan sirratti hin eegalle. Warreen kufanii ka'anii milkaa'an jiru. Enerford faa. Kanaaf ati waa'ee kufaatii kee irra deebitee hin leellisiin. Ati kufaatii nama leellisu ta'uu hin qabdu. Milkaa'ina nama leellisu malee. Dhugaan siin jedhaa garuu ati miti. Ati nama cimaadha. Ati nama murannoo qabudha. Ati nama kaayyoo qabudha. Ati nama mul'ata qabudha. Ati nama kuftee kaatu. Kufee ka'aa nama milkaa'ina yaadudhati. Kanaafiyyuu jireenya kee fuuldura jiru akka ati milkeessitu shakkii tokko sirraa hin qabu. Kutaa 5ffaa asumarratti goolabaa kutaa 6ffaatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii qopheessee qindeessee kan sin faana ture an Eebbisaa Taakkalaatii. Olmaa nagaa.